رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبريك يا خواجبتو هردوفتوتا كنت كيسا نوبك جرتنتي وربي على تي في بيحيسا ورقابك باتي في بها في سيسا جرتن كنت كيسا نو هردوفتوني كينيا ورقرتني بداو قتن ويانا لا ويا عرفاتي إن شاء الله. وبليس كينيا خواجما في جالتما قال نما أنوار محمد يوكي أنوار محمود دي جوران كان بيه كموجة جورا إسا قرتني هارا إسني أفيرا فديلا ويا عرفا هارا إسني فني دبتا إسني واللي برا بيولين حاصلتني. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخا duraan dursee baga rabbiin guyyaa har'aa guyyaa kabajamaa guyyaa bareedaa guyyaa ulfaataa kan rabbiin nu ba'e guyyaa kunan rabbiin ittiin kakate keessaa guyyaan irraa isa guddaa isa beekamaadha jechaadha. Akkuma rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa Aishaa irraa odeeffame irratti keessatti guyyaa rabbiin irra caalaa keessa gabricha ibiddarraa ta'u guyyaa har'aa kan jiru jedhan. Guyyaa har'aa kana rabbiin gadi dhihaataa jiran ummata ardan arafaarra jiran yaa rabbachi nu gahe yaa rabbachi nu gahe ummata ardan arafaarratti ba'ee akkasitti rabbiin kadhataa oolurratti gadi dhiyaatee jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam itti malaayikaatti dhaaddataa kunoo ummata kanaan qabadachii keessaa jedheeti rabbiin dhaaddannoo isaan malu akka isaan malutti malaayikootatti dhaaddata jechaadha rabbiin. يا رب ورثن كيسا نوجه يا رب ورثن كيسا نوجه ورثن كيسا جراتشو مو هذا مرد وارب بنو أجج بوجو بك رب بنو أجج ترجمو وارب بنو ورث ترجمو إذا رب برباد ترجمو إذا رب برباد لا نقومو كوني كابك ما كنا كيسا ترجمو بيتو nyaata keessatti illee ni argama, dhugaatii keessatti ni argama, uffannaa keessatti ni argama, waan mara keenya jireenya keenya mara keessatti argama jechaadha kun. Kanaaf mee rabbiin nama bakka inni barbaadetti argame bakka inni hin barbaanne dhaadhaman rabbiin nu haa taasisu. Inshallah. Bareed inshallah guyyaan arafaadha akkuma ati jettu jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maa min yawmin يعتق الله فيه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان قردني جتولا ربي قبروتا نسان ربي الدر بليسا باسو ويا آتي الرجال قردني ويا آتي كيسا تو قردني جتولا ليلة القدر في ويا هرا أمة مسلمة قردت ويا فديلا كبو كان ويا هرا أما ساتي كينيا ساتي مراسة وهي تجتولا ويا مرا ساتي هنگا أبتكنا كيساتي يوم عمري نجراتي جتورا وجا هرا جيني أمة مسلمات ويا هرا تفيدمو كيسدي ما نأكل ويا هرا تفيدمو تقالا جسيك مديكمو أما مجد لما ساتي دمو ديماجر كناف وري أما ربي نولا في سيس هرا رجرو ويا تبطوسيني دمين تكابتو كمن دعائنا وري عرفا رجرو سلا عرفا رجرو جري نكمو وري أجرا كندن نيجي asmati bakuma jirutti inni hojii jiru bakuma hojiitti hojii hojjetaa yaa rabbi jennee guyyattii har'aa kana osoo hin dhihin dhaqqabatuun barbaachisaadha jedhe. Ayyee maashaallah rabbiin ittiin nu haa ga'u warra amataa itti ga'u rabbiin nu haa taasisu. Kanuma keessa gaa guyyaan boruu guyyaa iidaati. Ummata iidaa gartanii jechuudha gaa ummata muslimaa hundaanii baga iida geessanii jechuu ni barbaadu. Hundumaanuu mee iida baga geessan jettan. Du'aayi yeroo kadhannu of qofaa ofii keenyaa qofa osoo hin taane haadhaaf abbaa keenya, obboleewwan keenya, obboleessa islaamaa, obboleettii islaamaa, musliimoota aalamarra jiran hundaaf du'aayi kadhachuun barbaachisaadha. Ofii keenyaafis du'aayi bareechinee waan nu haadumsiisu haajaa of keessaa qabnu rabbiin kadhachuun barbaachisaadha. Rabbiin nuuf dhagaha jennees abdachuun barbaachisaadha. Kanatti aansuudhaan guyyaan borii guyyaa iidaatii guyyaa gammachuuti. Gammachuu kana keessatti yeroo gammannu akka haraamatti hin galle
حرام تتوجه دانغا ربي يغني اختلاط اول ما كان ينسى الى البرتورا دا يغني وان حرام دغيفن جرا لا الله في غني اكرب جالتي غمدو قمنا نسين جدا تمرتي بغيسن بغدي نوغاي بغيسن بغيني بغغمني غمدا isa dhufuunis rabbiin nu haa gahu waggaa waggaadhaan rabbiin nu haa gahu jedha jazaakumullahu khayran wa khayral jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.